Akkam jirtan daawwattoota keenya fayyaa keessanii nagaa keessanii har'aan tanas waan tokkoon isinii qabadhee dhufe wanni ani isinii qabadhee dhufe maali yoo jettanii na gaafattan namni tokko yuutuuba hojjechuu eegaluudhaaf yookaan yuutuubaan kompiitaraan yuutuuba dalaguu eegaluudhaaf appilikeeshinoota isa barbaachisutu jira. So appilikeeshinoonni isa barbaachisan kun maal fa'aadha waan jedhu saniin isinitti himuudhaaf dhufe jechuudha. Kanaafuu hanga xumura qophii kiyyaatti akkana waliin turtan isin affeera. Viidiyoon tun ammoo namoota baay'ee bira akka geessuuf subscribe godhaa, share godhaa akkasumatti ammoo komentii godhaan isiniin ja'a amma suduudumaan gara viidiyootti achi dabarra jechuudha. So namni tokko kompiitaraan yuutuubii eegaluudhaaf appilikeeshinoota yoo xiqqaate appilikeeshinoota beezikii ta'an gara 10 isa barbaachisa jechuudha. Isaan kunis maal fa'aadha yoo jenne akkuma amma argaa jirtan kana kompiitara kiyya irratti appilikeeshinoonni ammaan tan argaa jirtan kun appilikeeshinoota yoo xiqqaate namni tokko yuutuubii kompiitaraan hojjechuu eegaluudhaaf isa barbaachisu jechuudha. Moobaayilaa hojjechuu moobaayilaa yoo taate ammoo appilikeeshinoonni barbaachisan kan biraati. Kompiitaraa yoo ta'e ammoo appilikeeshinoota kana yoo xiqqaate qabaachuu qabna jechuudha. Hundi isaaniitti illee dirqama ta'uu baatan haga tokko yoo xiqqaate appilikeeshinoota kana qabaachuu qabna jechuudha. Isaan kunis maal fa'aadha yoo jenne tokkoffaa biraawuzarii qabaachuu qabna. Biraawuzaroota gara intarneetaatti ittiin seennu qabaachuu qabna jechuudha. Biraawuzaroonni kunis gosoota adda addaatu jira. Biraawuzariin Googleedhaaf beekamaa ta'e Chrome Browser jedhama. Chrome Browserii kana qabaachuu qabna jechuudha. Yoo Chrome Browserii qabaachuu baannellee Crypto Browser kan jedhamu jira. Crypto Browserii kana qabaachuu qabna jechuudha. Yookaan Crypto Browser yookaan ammoo Chrome Browseriin kun dirqama jechuudha. YouTube eegaluudhaaf. Lammataa sooftiweerii lammataa nu barbaachisu dirqama maali? Video editor software warra jedhamanii jira. Video ittiin edit godhuudhaaf kan nu barbaachisan jechuudha. Isaanis Adobe Premiere Pro kan jedhamu jira. Adobe Premiere Pro, Filmora 9, Camtasia, Screen Recorder warra jedhamu jira jechuudha. Yoo xiqqaate warra sadeen kana keessaa tokko qabaachuu qabna. Kan biraas illee ni jiranii. Sadeen kana keessaa tokko qabaachuu qabna jechuudha. Adobe Premiere Pro kan jennuun kun kompiitaroota raamiin isaa 8 oliitti irratti fayyada. Kompiitara raamiin isaa 8 gadi yoo ta'e Adobe Premiere Pro kun fayyadu. Baay'ee powerfulidha jechuudha kan fiilmiin adda addaa ittiin hojjetamudha Adobe Premiere Pro. Filmora 9 kan jedhamu jira. Filmora 9 kompiitara hundaafuu ni fayyada jechuudha. Filmora 9 kan jedhamu kun fakkeenyaaf asirratti Filmora kan jedhamu kun asirratti kompiitara fayyada kana fakkaata. Appilikeeshiniin kun viidiyoo edit godhuudhaaf nu fayyada. Viidiyoo waraabnee san booddee edit goone akka YouTube irratti galakkisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Filmora 9 kan jedhamu. Akkasumatti Camtasia Screen Recorder kan jedhamu jira. Kan jalqabarra jiru kun kan jalqabarratti argitan kun Camtasia Screen Recorder jedhama. Camtasia Screen Recorderiin kun maaliif fayyada? Viidiyoo edit godhuuf fayyada. Iskiriina keenya ittiin waraabuudhaaf nu fayyada jechuudha. Iskiriina keenya akka nama waraabaa jiru wanti iskiriina keenya ittiin waraabna san booda sagalee keenya illee nuuf waraabaa jechuudha. Sagalee waraabaa iskiriina keenya waan nuti godhaa jirru ammoo nu agarsiisa. Kanaafuu Camtasia Screen Recorder kan jedhamu kun sooftiweerii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ani akka mataa kiyyaatti fakkeenyaaf maal fayyadamta yoo naan jettan Camtasia Screen Recorder kanan fayyadama. Isa kanaaniin audio kiyya waraabaa iskiriina kiyyas waraabaa san booda edit godheetiin sanii isa kanaan gadhiisaa jechuudha. So Camtasiaan kun baay'ee barbaachisaadha. Namni Adobe Premiere Pro hin qabne Camtasia fayyadamuu danda'a jechuudha. Kan itti aanu sagalee keenya erga waraabnee booda edit godhuudhaaf sooftiweera nu barbaachisanii. Okay, sagalee keenya erga waraabnee booda edit godhuun baay'ee barbaachisaadha. Sooftiweerri sagalee keenya edit ittiin goonu keessaa tokko Adobe Audition kan jedhamu jira. Adobe Audition fakkeenyaaf Adobe Audition kan jedhamu kun fakkeenyaaf isa kana Adobe Audition inni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sagalee keenya erga waraabnee booda sagalee keenya edit goone nooziilee adda addaa waan nu boodaa waci waan nu biraa qilleensa adda addaa kan nu biraa dhagamu hundaa'u ittiin irraa edit goone irraa balleessinee san booda sagalee keenya qulqulluu qofa gadhiisuu qabna jechuudha. Isa saniif kan nu fayyadu ammoo Adobe Audition jedhama. Kan itti aanu tuutoriyaalii adda addaa nama hojjetu yoo ta'ani tuutoriyaalii adda addaa hojjechuudhaaf footoolee adda addaatiif viidiyoolee adda addaa viidiyoo teenyatti daballee
kan hojjenne yoo taate Mango Animation kan jedhamu jira. Mango Animationiin kun appilikeeshinii tuutoriyaal adda addaa fayyadamuudhaan tuutoriyaal adda addaa hojjechuudhaaf nu fayyadudha jechuudha. Kanaafuu Mango Animationiin kun animeeshinoota adda addaa irraa arganna. Animeeshinii san fayyadamnee viidiyoo dalaguu dandeenya jechuudha. Kanaafuu animeeshinii asirraa arganna. Animeeshinii san fayyadamnee viidiyoo ittiin dalagna. Mango Animationiin kun baay'ee barbaachisaadha appilikeeshiniin kun jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee nama yuutuubara ta'e tokkoof barbaachisuudha. Mango Animation kan jennu kun. Appilikeeshiniin itti aanu kan baay'ee barbaachisaa ta'e Handbrake jedhama. Handbrake asirratti agartan kun Handbrakeidha. Appilikeeshiniin Handbrake jedhamu kun maaliif fayyada? Viidiyoo keenya kompirees nu godha jechuudha. Viidiyoon teenya yeroo nuti waraabnu, audio fi viidiyoonis yeroo nuti waraabnu, saayiziin isaanii akkaan guddata. Saayiziin isaa fakkeenyaaf meegaabaayitii 200 fa'aa, 300 fa'aa, 150 fa'aa yoo ta'e, appilikeeshinii Handbrake jedhamu kanaatu nu gad xiqqeessa jechuudha. As keessa finneeti appilikeeshinii keenya kana keessa viidiyoo keenya galchinee san booda gara meegaabaayitii 50 30 kanatti gad nu deebisuu danda'a. Kanaafuu viidiyoo keenya gad xiqqeessuudhaaf kwaalitii isaa akkuma eeggattetti viidiyoo keenya gad xiqqeessuudhaaf nu fayyada jechuudha. Handbrake kan jedhamu kun. Kanaafuu yoo xiqqaate appilikeeshinii kanaas qabaachuu qabna jechuudha namni kompiitara yuutuuba dalagu. Appilikeeshiniin itti aanu Adobe Photoshopidha. Adobe Photoshop kan jennu kana fakkaata. Adobe Photoshop maaliif nu fayyada? Footoo yuutuubii tabneeliitiin hojjechuudhaaf jechuudha. Kabarii yuutuubii kan gubbaa kana kan yeroo ilaallu arginu kana barreeffamaa fi footoo namaa kana achirra geessinee ittiin dalaguudhaaf, edit ittiin godhuudhaaf footoo fi barreeffama walitti akkana footoo fi barreeffama walitti qindeessinee agarsiisuudhaaf, tabneelii hojjechuudhaaf Adobe Photoshop kana fayyadamna jechuudha. Adobe Photoshop kana fayyadamna. So appilikeeshiniin kunis baay'ee appilikeeshinii barbaachisaa ta'e keessaa tokko jechuudha. Kan itti aanu OBS Studio. OBS Studio jedhamu jira. OBS Studioon kun sagalee keenya laayivii ittiin seenuudhaaf nu fayyada. Okay, YouTube irratti laayivii seenuudhaaf OBS Studioon kun baay'ee barbaachisaadha. Iskiriina keenya ammas riikardi ni godha akkuma Camtasia kana. Akkuma Camtasia kana iskiriina keenya riikardi godhee san booda edit illee hin godhu iskiriinuma keenya riikardi godhee godhuudhaaf nu fayyada jechuudha OBS Studioon kun. Kanaafuu sagalee keenya waraabuudhaaf nu fayyada. Iskiriina keenyas riikardi godhuudhaaf nu fayyada jechuudha OBS Studioon. OBS Studioon kun sooftiweera baay'ee barbaachisaadha. Akkasumatti illee baay'ee powerful kan ta'edha jechuudha. Isa kanas qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa viidiyoolee adda addaa daawunlood godhuudhaaf intarneetarraa daawunlood godhuudhaaf intarneet daawunlood maaneejeriin nu barbaachisa. Intarneet daawunlood maaneejerii yoo qabaanne baay'ee barbaachisaadha. Sayyoo qabaachuu baanne illee Safe From Net appii jedhamu jira. Safe From Net san qabaachuu qabna jechuudha. Kan biraa kurnaffaa irratti Droid Cam appilikeeshinii jedhamu jira. Isa kana fakkeenyaaf Droid Cam appilikeeshiniin jedhamu kun maaliif nu fayyada? Kaameraa silkiitiin kompiitara keenya irratti mul'achuudhaaf nu fayyada jechuudha. Silkiidhaan kaameraa if kaasna. Sanboota kompiitara keenya irratti kaameraa silkii saniin kompiitara irratti akka mul'annuuf fayyada jechuudha. Droid Cam kan jennu kun. Kanaafuu yoo xiqqaate appilikeeshinoonni kurnan asii olitti isinii hime kun yuutuubii kompiitaraan eegaluudhaaf baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Camtasia kan jennu kun iskiriina keenya riikardi godhuudhaaf, Adobe Photoshop footoo ittiin edit godhuudhaaf, OBS Studio, Handbrake viidiyoo ittiin xiqqeessuudhaaf saayizii isaa, okay. Adobe Audition inni kun immoo audio keenya edit ittiin godhuudhaaf, sagalee keenya ittiin qulqulleessuudhaaf, Droid Cam kaameraa silkiitiin kompiitara keenya irratti mul'achuudhaaf, Filmooraan kunis akkuma Camtasia kana iskiriina riikardi godha, sagalee keenya riikardi godha, iskiriina keenyas riikardi nu godhuudhaaf nu fayyada. Mango Animation kan jennu kun ammoo animeeshiniidhaaf nu fayyada. Animeeshinii irraa arganna jechuudha appii kanarraa. Animeeshinii argannee san booda animeeshinii saniin tuutoriyaal adda addaa dalaguu dandeenya. Kanaafuu warreen kun yoo xiqqaate beezikii warra jedhamanidha. Isaan kana qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha nama yuutuubii kompiitaraan hojjedha jedhu tokkoof. Kanaafuu akka beekumsa irraa argattan abdiin qabaa. Yoo isinitti tolte subscribe godhaadha akkasumas illee share godhaa like illee godhaadha. Namoota biraa akka geessuuf jechuudha. Waan dhaggeeffataniif baay'ee galatoomaadha. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaadha. Har'a asumarrattiin xumura. Galatoomaa. Ciao.